Maqaan keessan eenyudha? Maqaan koo Asnaaqee. Obbo Asnaaqee meestii haala rakkoo hamaa keessa waan jirtu amma nuti arginetti haa ta'u malee sabni fuula sooshaal miidiyaa nu ilaalaa jiran yookiin immoo nu daawwachaa jiran immoo haala rakkina keessa jirtanii fi maal keessa akka jirtan hunduma isaa ifa godhaatii daawwattoota keenyaaf nu dhiyeessaa. Ani egaa yeroo kanatti maatiin qabu hin fuune ammonaatti ijoollees hin qabu ana gargaarus hin jiru amma humni koos dadhabeera qansiraa amma humna kunan hojjedha gaaf nan ola kanaaf gargaarsa argadhee baay'ee natti tola. Haa ta'u malee dura hojjetaa wangeelaa yookiin mukaa dhimaa wangeelaa akka taantu isin beeknaa ammam tajaajilaa turtanii tajaajila keessan keessatti immoo maal isin mudateera? Ani egaa dura faarfannaan faarfadhaa kwaayirii sana booda bara 1992 yeroo kollaadhee tajaajilaan ture kiiboordii naasaan ture gitaara naasaa kiraaras naasaan ture saawundi siistemii sinan sirreessa kanuma utuman jiru utuman tajaajilu bara 1982 keessa sii kadhanna jedhanii daara na baasanii sana booda hankee hafeera jedhanii warra kaan biraan hambisanii nan gaddeen shanyii naa kenna jedheen hiisee miilaan jennu hiiseen Addis Ababaatti galee egaa achitti duubatti deebi'uu qabe. Erga duubatti sababa wanti kun isin mudateen kaasee duubatti deebitanii erga duubatti deebitanii kaasee immoo rakkoo akkamitti isinirra jira? Egaa yeroo sana baay'ee Addis Ababaatti nan rakkadha barbarree fa baxabbaxee dhugaa qullubbii diimaa karatta fi ashabootti bu'een wani ja'a nan nyaadha. Sana booda Addis Ababaatti guyyaa ka'een hoolotaatti natti dukkanaa'ee lafa deemtanii lukanaan dhufee obboleessi koo Ambootti na qaqqabee waan natti laate ani gudar dhaqeen bulee. Kan hundumaa lafa deema? Lafumaan deema. Sana booda gudariitii ganama ka'een wayyaa koo shaantaa keessa baasiin karavaataa fi hooma shamizii nan gate. Namoonni fofootanis hokkananii nan dhufee bakka dhufeen geedoon bule. Geedoo buleen deemee jaajii irraa naqqamteen galee makiinaatiin. Sana booda achiitii mochas na ergee shooferii tokko. Erga achiitti deemtanii amma kan magaalaa Shaambuu keessatti rakkoon kun isinirra jira? 2003 sokkee asiiti. Sana booda Shaambuu keessa waggaa meeqaaf kan rakkoo kana keessa jirtu? 2008 dhufee as. Gara waggaa 10 rakkoo kana keessa jirtu? Gara waggaa 10. Obbo Asnaaqee nagaan siniif haa ta'u amma rakkoo hamaa keessa akka jirtanii haala hundumaanii maatii hin fuune jettanii alaa hin qabu jettanii jireenya ulfaataa keessa hin jira wanta hundumtuu natti ulfaateera jettanii hojjetaa wangeelaa ta'uudhaaf kaadhimamtanillee akka haftani wanti sunillee akkasii hin mijanne taatanii sarara kan ka'ee xiqqoo maaltu uumame achirratti? Sana booda egaa baay'een gadda keessaa kan ka'e xinnoo sammuun koo ni ta'e. Sammuun koo miidhamee jennaan bakka dhugaatiifaatti hin deebi'e, sigaarafaatti hin deebi'e, caatiifaa kana wani jechuun qabe. Sabuma egaa hojii waaqayyoo hojjechaa jirtu uummanni baay'eetu nu ilaalaa jira waan ta'eedhaaf uummata kanatti akka isaan si gargaaran akka isaan si bukkee dhaabbatanii kanatti nutti taasifte jechuudha. Kanaaf amma yaadni ati qabdu jireenya keessatti akka qofaa taate akka rakkattee jirtu akka humna dhabdee jirtu akka wanti hundumtuu si rakkisaa jiru kan nuuf himaa jirtu. Ani otoo sabni namadii dhaabatee na gargaare baay'ee natti tola maaliif wayyaan uffadhu hundumtuu namoota na laata caammas hundumaayyuu tokko na dhufee koo biteeru hin jiru. Nyaatas immoo nyaata firfaarii fa'aa wani nan nyaadhan ture. Amma xinnoo kan sira jalqabeen naannaa wayyaa malee. Sabni otoo na gargaare baay'ee natti tola. Akkasuma gaggeeffattoonni keenya akkasumas hordoftoonni ilaalaa jirtan tiktaakii kanarratti akkasuma kallattii makamiiniyyuu namoonni namni kun egaa akkuma isin argitan yaada garaa sahaa sa'ateeraa akka rakkatee jiru akka maatii hin qabne wanta inni bulu waan uffatee bulullee hamma hin qabnetti mana inni keessa bulullee deemneetti isin agarsiisna booda nu hordoftu mana qorqorroo keessa akka bulaa jiru wanti hundumtuu akka itti ulfaatee jirudha kan inni nuuf kaasee jiru wanta jaana dhibe immoo utuu dubbii waaqayyoo dubbatu haalli utuu mijatiin hafeetu kan inni kanarra ga'ee aariirraa kan ka'edha jechuudha jireenya isaa guutuu. Kanarraa kan ka'e maatiileen godhanne wanta hundumaadhaan wanta miidhamee jiruudhaa fi uummattoonni as jalatti karaa kana foddaa kana ilaalaa jirtan karaa kamiiniyyuu akka isin bukkee dhaabbattanii isiniin jenna akkaawuntii mataa isaatii qaba namni kun akkaawuntii nigdi baankii banateetu jira isallee isiniif keenya jechuudha akkaawuntii mataa isaa qaba waan ta'eedhaaf akkaawuntii isaarratti akka isin deeggartan jaalala waaqayyoon isin gaafanna kan inni jiraatu Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuudha kanaaf nama kana ajabeessinu namni namaaf gahaadha isiniin jenna kanaaf wantoota tokko tokko wanta inni ittiin jireenya isaa gaggeeffatu tokko tokko deemnee isin agarsiisna.
akkuma amma argaa jirtanidha bakka namni kun jiraatu wayis bakka namni kun keessa bulee ba'uudha. Isayyuu namatu kenneeraafi jechuudha. Haala amma isin argaa jirtan kanaanii namni kun kana keessa oolee kana keessa kan inni bulu jechuudha. Kanaaf bakka inni rafurree baay'ee ulfaata, baay'ee kan nama rakkisu, baay'ee kan nama ilaalutti kan namatti ulfaatudha. Isayyuu immoo bakka kana namatu kenneeraafi isayyuu jechuudha. Kana kan fakkaatu waan dhiphaa kana keessa kan inni rafee ka'u jechuudha. Namichi maal akka jedhu kanarratti yaada isaa isaanuma irraati mee barru jechuudha. Ani kana buleessa koo Fantaa Kiristoos naa laate yeroo fi ajjala. Yeroo fi as deebultiin dhabee jedhee jennaan kana naa hojjeteeti as keessa bulii naan jedhee naa laate. Iddoo bultii yeroof jechuudha. Iddoo bultii yeroo fi keessa bultanaan jedhee yoonni asiitti illee baay'inaan jedhee iddoon bulu waan iddoon buluuf lafan ittiin ofii kollee gadi qabadhee taa'uu hin qabu nama jedhudha jechuudha. Kanaaf egaa namoonni kana argitanii namni nama ta'uun gahaadha waan ta'eedhaaf nama kana ilaalaatii deeggaraa isiniin jenna dhaggeeffattoota keenya. Kan biraa immoo namni waaqayyoo yaada qabdu meetti dabale. Haa ta'u egaa namoonni hundumti keessanii biyya alaaf biyya keessaatiin duras gargaaraa turtaniitu namoota baay'ee karaa qotiin bartanii gargaartaniitu namootni baay'ees ni beektu. Haa ta'u malee haalli faazarii yookiin immoo abbaan keenya irra jiru akkuma argitan kanadha. Hojii wangeelaa hojjechaa ture garuu kana keessatti qorumsi baay'ee sarara ture. Haa ta'u malee namni kamiyyuu hamma humna keessanii akkasiin deeggartan jenna. Namoonni deeggaruu barbaadanii akkaawuntiin isaaniis jira waan ta'eedhaaf akkaawuntii iskiriinii jala sinii keenyaati yookaan kan dadhabdanii uffata halkaniillee deeggaruu dandeessu. Isaanillee yaada qaban gabaabsanii isin himu maaltu isin deeggaranii yaada qabdan nutti himu. Ani akkaawuntiin koo Nigdi Baankii yookiin 133 waan ta'eef isarratti na gargaaruu danda'u. Akkaawuntii jalaa isinii barreessina hamma qabdan tokko lama ta'u jedheen hamma humna keessaniitiin faazarii kana dhukkuba jalaas rooba jalaas gannatti deemaa jira waan ta'eef hamma humna keessanii akkasiin deeggartan isin jenna. Haa ta'u malee raajinillee hamma humna isaanii hiixachaa jiru tokko jedhanii jalqabaa jiru waan ta'eedhaaf isinillee adaraa nama kana deeggaruu jenna. Egaa akkuma beekamu egaa nutis waanuma qabnurraati isaan gargaarra namoonni kaanillee hin gargaarra jedhaa jiru waan ta'eedhaaf ani ammaaf waan hin qabu bukkeen nan dhaabbadha karaa kana kunoo ishee kana qabadhu kun isheen kun ishee wantiidha kaawwadhu namoonni si gargaaran jiraachuu danda'u waan ta'eef ati jabaadhu gara wangeela keettis akka itti deebitu abdiin nan qaba wantoonni tokko abdii si kutachiisanii haraqee akka dhugaa turte sigaaraa akka dhugaa turte irree kaasteetta isa kana immoo rakkina itti nagashee jetteetta jechuudha kanaaf alarraa kaasteetillee gara kanaatti hin deemu jettee waan waadanuu galteef nutillee karaa kana uummanni akkasii gargaaru kan nuti goone kanaaf jabaadhuun dhaamsa keenyaa kun waan xiqqoodha yeroo booda walitti deebina egaa kana fakkaataa egaa uummanni ilaalaa jirtan hundumti keessanuu nama kana akkaataa isin itti deeggaruu dandeessan haala isinii mijeessineerra akkaawuntiin maqaa isaatti jira akkaawuntiin himateen nama kana deeggaraa isiniin jenna namni kun nama wangeela lallabaa ture haala ulfaataa keessa jirudha ala hin qabu mana hin qabu zeeroorra jira jechuudha namni kun kanaaf nama kana bukkee dhaabadhaan dhaamsa keenya waaqayyo isin haa eebbisu waan gargaartaniif waan bukkee dhaabbattaniif eebbifamaa isiniin jenna.